gaaffii kan hin dhiyeessuuf warra kiristaanaadha. Amantii dhugaa qabdu moo qabdan kan jedhuudha. Yoo qabaattan as fidaa ragaa keessan ibsadhaa. Amantii yeroo jennu warra Islaamaan alatti hunduu mi'aasaan beeku. Hidhaaf takaallaa jaraa kan dhugaarraa isaan hidhee rabbi isaan irraa hiiku. Ilaayaa warra Pheenxee kan Qur'aana shakkitan. Hadiisas dabalatee kan gaaffii yeroo fixxan. Mee macaafa keessan kana maalirratti madaaltan? Rijaalaaf sana dafaa. Mee maal falafaa qabdan? Macaafa eenyu barreesse? Eenyu walitti qabe? Qorattanis hin beektan. Ilaamee yaa saba koo waa'ee Yesus baruudhaaf kitaaba maal dubbiftu? Macaafa yoonaan jettan innumtuu dhugaa ta'uuf seenaa isaa eessaa argattu? An guyyaa tokko yeroon taa'ee hassabu macaafni abbaan qabne kun eenyurraa akka dhufe gaaffii isaa deebiin qabu. Macaafa kana baattee Qur'aanaan maal mormitaa? Waan dubbattu wallaaltee Islaamaa arrabsitaa? Waan Oromoonni jedheen taratii isaanii beektaa? Ilaa akkana jedhu kan bishaaniin nyaatamee waatu keessa darbee oomacha fa'aa qabata jedhaniitu dubbatu dur abboonni Oromootaa. Waan qabattu wallaaltee kan Qur'aana arrabsitu taraa shororkeessummaan gaaf tokko kiyyoo littu. Gabaabinumaan amma waa isiniif dhaamuun fedha. Qur'aana diisa qoruun isinirraa fagoodha. Isinirraa fokkisa gattaa dabadhaa waa malee akkas hin jenne musliimoonni hayyuudha. Nuti masxalahaadha qabna kan qoratu sanada. Daciifaa fi saxiihaa kan nuufi baasu adda. Ati yaa kiristaanaa macaafni sirrii ta'u ragaa maal harkaa qabda? Ammatuu muslimaati haasaa Phaawulos kana. Munkaraaf mawduu'aa fi matruukatti lakkoofna. Hojjechuudhaaf khuraafaata keessatti galmeessina. Dhalootatti hin dabarsinu karaarraa samaksina. Ilaamee yaa pheenxotaa narraa fudhaamee gorsa. Jecha Yesus calalaa kan namaa keessaa baasaa. Walitti illaaqinaa kan Phaawulos gataa keessaa. Falsafa Giriikotaa piliis hordofuu dhiisaa. Burjaajii keessaa bahaa dubbii Yesus jabeessaa. Kana asitti dhaabeen gara biraas hin ceesisa. Innis akkana jedha. Ilaamee yaa pheenxotaa sin kiristaana miti. Yesus hordoftu taanaan si warra Yahudaati. Barumsi Yesus hunduu bar kan Fariisotaati. Barumsi Yesus hunduu bar kan Fariisotaati. Fariisotarraa baratee ajaja hawaariyooti. Kitaaba Yahudotaa jararraa baradhaati. Ajaja isaa hunda eegaa cimsaarraa qabadhaati. Jedheetu Yesus cimsee amantii Yahudaa barsiise. Kiristaanummaa keessan Phaawulostu hundeesse. Waan amman jedhu kana Maatiyoostu gabaase. Walumaa galatti du'aa isiniif gadhaa. Rabbi isin haa qajeelchu. Adaraa of yaadadhaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum.